Arsiti Martin Kurura Sisir Budu Kanadu Pagana duble kotu Sirbitu Ndura Sirvanu Onsitu Hada Gota Sisir Budu Kanadu Onisi Nagagene Sirbitu Ndura Sirvanu Ragata hate dalota Sisir Budu Kanadu Inazina Dingagene Sirbitu Ndura Sirvanu Anadufu Hada Gota Sisir Budu Kanadu Anujira Tubone Gosa Sirbitu Ndura Sirvanu Arsiti Martin Kurura Sisir Budu Kanadu Sirbudu Kanadu Yogorom Sikenya Dani Dunga Silva ijoorratti mari'annaa inni tokko bilisummaa umareennu akkamitti qabsoo keessa seenee onni inni qabsoo qeerroo keessatti godhe maalii waan jedhu irratti marii goona jechaani yaa akka nama tokkotti nama godina Arsii lixaa aanaa Dodolaatti ganda Dannabaa keessatti dhalatte achumatti jiraatee Alma Dodolaa keessatti ganda Aanolee keessatti jireenya isaa umurii isaa guutuu kan biyya jiraate achumatti dabarse qabsoo keessa yoom seenee bilisoomaan akkamitti qabsoo keessa seenee qabsoon tun akka waan jedhu irratti bilisoomaa Umar qabsoo tana keessa kan seene umurii isaa ijoollummaadhaan yoo akkam guddatee nama ganna 14 fi 15 achi booda waan ta'u qabsoo tana keessattiin dabarsee waan haala qabsootti illee bifa garagaraatiin taatee garagaraatiin haa dhuftu jalqaba akka namni kamiyyuu yaadatu qabsoo fincila diddaa gabrummaa hawaasa uummata Oromoo kana dursteetiin qabsoon biyya keenyatti ho'iteetiin eegalte dhiibbaa amantiitu ture baay'ee kallattii garagaraatiin miidhaa ture waan taateef qabsoo dhiibbaa amantii kana keessatti osoo komiteen hawaasa musliimaa hin dhabaniitiin mana hidhaa hin seenin durattis wanti tokko tokko baay'eetu ture sanirraa achi salaata nama dhoogguu mana barumsaatti salaan hin ta'u hiriyaa salaataatti ijoolleen jalaa yoo fotu hin ta'u waan kanniin wal qabateetiin yeroo sanirraa taatee bara 2012 tun kana fakkaata bahutti an qabsoo keessa ture gabaabuma bilisoomaa Umar achirraa qabsoon eegalee jechuu barbaade. mee gaheen ati keessattuu qeerroo godina Arsii keessatti naannoo Dodolaa keessatti qabdu hoogganaa tariiti yeroon akka hoogganaatti illee dheetiin keessa dabreellee ni jiraati fakkeenyaaf barataa kutaa 7-8 dheetiin dhageettii walii hin qabna waan taateef barattoota akkas waliin dabarsaa turre akkasuma kutaa 9-10 illee jireenya garagaraatiinis wal qabateetiin akka qaama hoogganaatti illee qaama miseensa barattoota hoosanitti wal dhageettii waan akkanaa kanneen keessatti wajjin dabarsine irra caalaa gara mana barumsaatii wanta jiru dhageettii barattoota keenya wajjin dabarsuudhaan akkasuma hawaasa keenya iddoo garagaraatti wal gahee waliin yaada dabarsuudhaan bilisoomaa Umar hawaasa waliin jiraata. Gaheen isaa akka gahee isaatti qeerroo fincila diddaa gabrummaa ofirraa qolatuudhaaf tattaafatanii tattaaffii godhaniitiin haga injifannoo kan haga argamuudhaaf keessattuu hiriira bara 2016 keessatti godhamaa ture keessatti naannoo Arsii lixaa kanatti sochii cimaatu godhamaa ture. Sochii san keessatti atis qooda kennaa turte.
qooda kennite tokko keessatti waan an dhagaye bilisummaa Umar alaabaa liqimse siin jedhanii maal jettu? Tana waanuma dhageettanillee hawaasni keenyallee waan kana kallattii garaagaraatiin kan dhagahuu fedha qabullee hedduu kan dhagahee garaa gurraa qabullee yeroo garaagaraatti hedduu jiranii wanta kana waan dhugaa dhageettanii taateen kun 2016 ji'a waxabajjii lakkoofsa warra kanaatiin 26 fakkaata. Kennaan ammoo 18 guyyaan isaa gaafa 18 waxabajjii 18 qormaata yoo san dabree ture qormaata kutaa 12 fudhatamee ka'ee hiriira guddatu guyyaa bixataa magaalaa Dodolaatti qopheeffame. Hiriira qopheeffame kana keessatti wal'aansoo guddatu ture. Bilisoomaa warra silaa lubbuun gaafuma rabbi baate baatii malee gaafas silaa nama irra dabruu ture yuun turre waan rabbi bira hin jirreef qofa lubbuun baate. Beekaa wanti takkattiin hawaasni keenyallee namni kamillee beeku. Faajjii kaasuun ulfaata. Yoo kaasan ammoo gadi buusuun baay'ee ulfaata. Seenaa asiin dura biyyoota fincilanii gabrummaa ofirraa qolatanii dabarsan keessatti yeroo alaabaan kaasan sun lafa hin bu'iniidhaaf lubbuun nama 3 tartiibaan ture gamtellee seenaa garaagaraa keessatti ni jira. Faajjii kaasanii lafa buusuu irraa lubbuun namaa yeroo wareegama irra filacheessitu hin argama. Seenaa qabsoo fincila diddaa gabrummaa hawaasni addunyaa garaagaraa taasisuun illee wal qabatanii nu kaase. Walumaa galatti gara qabxii ijootti yoo as deebi'eetiin gara qabxii isin nagaafatanitti as deebi'e. Bilisoomaa Umar alaabaa nyaatee nyaateera. Nyaatee hoo ta'e akkamitti bahee isa jedhuu fi Bilisoomaa Umar alaabaa nyaatee alaabaan inni nyaate sun alaabaan akka carraa ta'eetiin guutuu isaa ibsuun arganne alaabaan lamatu qabamu ture. Inni tokko guddaa harkumarratti qabadheetiin ture akkanumatti deemnaanii hirrima baasneetiin akkuma silaa gubbaa isin murmursineetuma deemaa ture. Iddoon kun walta'ii lakkoofsa 2 namni hundinuu dhalataan naannoo Dodolaa kan ta'e kamiyyuu hin beeka jedheetii yaada. Godina Arsii Lixaanaa Dodolaatti san akka carraa yeroo poolisiin dabarsitetti kaloo san keessa seenee kaloo ta'ee keessa seeneetiin kaloo sanitti dhoksaa argadhee isa lammaffaa ammoo kan hidha kiyya irratti akka qabattutti hidhadhee deemutu jira. Wanta kana carraa miidiyaa OMN'if illee kenneen baay'ee ibsuudhaaf carraan arganne hadha isiniif ibsuuf isin affeeruu keessanii akkasumas galatoomaa illee isiniin jedhaa irra deebi'eeti. Kan inni achi keessaa qabu sun dirqama bilisoomaa wal qaban taanaan isa fudhachuun dirqama. Isa san irraa fuudhuun dirqama. Isa irraa fuudhan taanaan jarri sun hin gubanii yookiin waan ta'ee godhanii ragaadhaaf osoo hin taane gubuun jaraa waan shakkamuuf jarri gubuu irraa bilisoomaa kun maal godhuu qabaa kaanuma isaatiin itti dhaabatee fi boca alaabaa san guututti balleessu. Jarri argatanillee gaafas alaabaan argannee carqee argata waan ta'eef kan garaa seentellee garaa seentee alaabaa boca alaabaa san irraa dasee taatee kan alattaafillee jirti. Walumaa galatti wanti alaabaa sanii wal qabatu hedduutu jira. Ammaaf tanuma keessaa isiniin jedha galatooma. Okay, mee kanumaan walitti qabatee alaabaan sun maalirraa kan hojjetame? Isiin sun alaabaan sun ka jalqabaa guddichi abjadii carqee adii kanarraa qalamumaan dinneetiin tolchinee bareechisne san akkasitti qabannee irraa isiin xiqqichi amma walirra kadhe kun isa xiqqaadha. Orjinaalima akkuma carqima shaamaa ammatti hojjetanii kan ammallee as fuudhee isin agarsiisuu hin danda'a. Dhiifama. Isiin sun isima tana carqiin isaa kanuma. Alaabichi sun carqiin isaa isuma kana. Dhiifama hawaasa. So isuma liqimsite? Carqii guddinni isaa saayiziin isaa kanaa miti carqiin isaa isuma kana kuma. Carqima isa kanaati. Carqiin isaa garaagarummaa takka hin qabanii saayizii isaanii qofatu garaagarummaa isaanii irra jira. Xiqqaadha saayizichi isaa. Isa kana. Hin argaame namni kamiyyuu. Sirriin mul'ata. Isiin sun isii tana saayiziin isaa hammi isaa baay'ee xiqqaadha. Kun ammoo ka harkatti qabannee turre mitira takkaa fo'ii natti fakkaata. Amma shuurii yaadadhu garuu mitira takkaa olii. Kan amma harkaa qabu mitira 2. Waan akkanaati. Bareedaadha. Mee kanumaan walitti qabatee keessattuu sochiin bara 2016 Grand Oromo Protest kan Augustii keessa godhame suni sochii guddaa ture. Maali qunnamtiin waan san keessatti faasiin qunname wanni jira taatee fa'aa wanni yaadatu maal keessa turte? Waa taaneen takka yoo hadhamanii hin salphatti
Wanti bara san keessa ta'e dhugumatti uummata keenyaaf barri sun ispeeshaalii akka uummata aanaa Dodolaatti qabsoo kanaaf kan namni kamillee duubatti nafne kan wareegama guddaallee gaafatee fi kan wareegama guddaallee namni keessatti taasise. Hundayyuu yaadadha yaadallee tartiibaan himullee baadhu hunda isaa yaadadha waan 2015 irraa eegalleetiin qabsoon already 2014 eegaltu malee bal'atteetiin hawaasa naannoo aanaa godinaatti kan gadi buutee hundi wal fakkaate 2014 gara dhumaa 2015 gara jalqabaa akkasuma keessa ture. 2015 2016 qabsoon baay'ee haala ulfaataa keessa haala namni bahee galuun itti dadhabame qotateetiin ka galfatu akka galfatuun ka dhabe horii ofii bobbaafatee walumaa galatti ka horiin yeroo alatti bulu ture waraanatu gosa gosaan baheetiin nama marsa bahanii galuu yeroo itti ulfaate haati finna ofiitiif ganamaa galgala imimmaan roraasaa baratti jiraatu ture keessattuu barri 2016 silaa namni qaamni dargaggeessa jedhamu sun qaamni dargaggeessa jedhamu bahee galuun yaaddoo guddaa hawaasatti kan taatee namni hundinuu wareegama qofaaf wareegeetiin nama haati eebbistee biraa bahee walumaa galatti nama haati eebbistee mucaa kiyya warabbi si galche nabbi nagaan si haa galchu yoo duute nagaatti jedhamuutti yeroo akkas irra gahameetu jira bara 2016 keessa. Fakkeenyaaf hiriira guddicha dhumarratti yaamame yeroo san keessatti mana hidhaa keessa ture. Anka achi durseetiin hiriira san guyyaa 12 durseetiin hidhame. Gaafas mana hidhaa keessa ture. Taateen gaafas ta'e ijoolleen hedduun rabbi isaanii haa araaramu. Ijoolleen qabsoo kana keessatti gahee guddaa raawwatan. Akkasuma ijoolleen xixiqqoon namoonni gaafas keessatti wareegaman ni jiranii. Ijoollee hedduutu keessatti miidhamanii achi duras kan miidhamas ni jiranii. Jumlaadhaan kan keessatti miidhame ijoollee namni kamiyyuu beeku aanaa Dodolaa ganda buuraa calleetti guyyaa tokko nama 23tu hiriira san keessatti wareegame. Kun waan kafaltii guddaa hawaasa keenya gafalchiise. Soo takka takkaan kana jedheellee keessa baasuu baadhu. Ijoollee hedduullee akka hiriyaatti illee walitti dhiyaannu qabsoo kanatti illee waliin waa hedduu keessa dabarree lubbuun isaanii dabranillee hedduu jiranii rabbiin isaanii haa araaramu. Kan irraa hafe seenaa hima yoo taateef waa hedduutu taane.